Kubbaan miilaa gosoota ispoortii keessaa addunyaarraa akkaan kan jaalatamudha. Xinnaa hanga guddaatti, dhalaa hanga dhiiraatti jaalatama. Maallaqni damee ispoortii kana keessatti socho'us laayyoo miti. Akkasuma kaffaltii leenjisaa hanga taphataatti kanfalamuun gitni hojii akka kubbaa miilaa gitu hin jiru yoo jenne dhaadhessuu miti. Kubbaa miilaa keessatti waa'een taphattootaa wayita ka'u taphataa kubbaa miilaa akka mootota Saawudiitti jiraatu jedhamuun leellifama. Kiristiyaanoo Roonaaldoo'n taphattoota hunda keessaas taphataa qaalii addunyaa fi galii guddaa argatudha. Taphataa kubbaa miilaa amma qabeenyi isaa paawundii biiliyoona 1 darbeera jedhamu Kiristiyaanoo Roonaaldooti. Liyoonel Mesiinis akkasuma qabeenyi isaatis paawundii miliyoona 800 ol akka ta'e barruuleen adda addaa gabaasaniiru. Kan hedduu nama ajaa'ibu garuu taphataa duraanii Arsenaal qabeenya Mesii fi Roonaaldoo dachaa 20 caalu horatee biliyoonara ta'ee jiraachuu isaati. Kan nama dhibu taphataan kun taphataa kilaba Arsenaali. Arsenaal immoo akka kilabaatti kilaba maallaqa qusachuuf jecha miindaa guddaa hin kanfallee fi taphattoota mallatteessuuf illee baajata guddaa hin qabne jedhamee hamatama. Garuu taphataan qabeenyaan taphattoota kubbaa miilaa addunyaarra jiran caala jedhamee Arsenaaliif taphataa ture kun Maatiyuu Filaamiinii jedhama. Kubbaa miilaa kilaba Firaans Maarsee keessatti tokko jedhee jalqabe. Dhaloonni isaas achuma Firaansii keessadha. Garuu maqaan isaa kan beekame erga Arsenaal galeeti. Tarii Arsen Vengar ofii isaanis lammii Firaans waan ta'aniif taphattoota Firaans akka Hiinarii, Viyaariyaa fa'aa akkuma mallatteessan Filaamiiniifis carraa kana kennuu hin hafne. Maatiyuu Filaamiiniin keemikaal injiinariingiidhaan digrii jalqabaa qaba. Akkasumas seeran digrii gara biraa qaba. Umriin isaa amma ganna 40. Umriidhaan hiriyaa Kiristiyaanoo Roonaaldoo yookiin immoo Mesii waggaa 2 hangafaa jechuudha. Haadha manaa garuu hin fuune. Kubbaa miilaa fi barnoota isaan booda immoo dhaabbata takkumaan dureessa isa taasise hundeessuu irratti yeroo isaa dabarse. Taphataan kun Arsenaaliif waliigalatti taphoota 246 taphate. Maatiyuu Filaamiiniin waggoota 17 erga kubbaa miilaa taphateen booda bara 2019tti soorama bahe. Dandeettii kubbaa miilaa gaarii qabaatus hagas mara akka Roonaaldoo yookiin Mesii, Mbaappee yookiin Lamiin Yaamaal ajab kan nama jechisiisus miti. Kanaaf miindaa guddaa dureessaa addunyaa isa taasisuu danda'u Arsenaal irraas ta'ee kilaboota kaan irraa argateera jechuun hin danda'amu. Garuu mul'ata addaa ta'ee fi guddaa nama qabudha. Maarree nama kana maaltu sooromsee yoo jettan dubbiin asirraa eegala. Erga kubbaa miilaa taphachuurraa soorama bahee taphataan duraanii Arsenaal kun irra caalaa jireenya isaa biizinasii keessa godhe. Maatiyuu Filaamiiniin amma dachaa 25 qabeenya Kiristiyaanoo Roonaaldoo horateera jedhu gabaasaaleen. Maatiyuu Filaamiiniin bara 2008 keessa osoma kubbaa taphataa jiru kaampaanii eegumsa naannoo irratti hojjetu tokko hundeesse. Kaampaaniin kun GF Biochemical jedhamee beekama. Kaampaaniin akka kana addunyaa irratti lakkoofsan xiqqaa akka ta'e simama. Gabaa addunyaa amma jiruun GF Biomedical hanga paawundii biliyoona 25 baasaa jedhama. Filaamiiniin qabeenya isaa ol kaafamee himamu erga dubbateen booda akka qabeenya guddaa horate garuu hin haalle. Deelii Meelitti akka himetti kaampaanicha jalqaba kan hundeesse galii guddaa irraa argachuuf hin turre. Eegumsa naannoo balaarra bu'aa ture irratti dhiibbaa gaarii fiduuf yaadeenii jedhe. Taphataan duraanii Arsenaal kun iccitii guddaa qabatees ture. Yoo xiqqaate waggoota 8 ta'aniif